Adeemsa siyaasaa Itoophiyaa keessa tureen eenyummaan sabootaa fi sablammootaa dagatamuun seenessa qeenxee olaantummaa argatee ture ammallee caboo hafuun isaan tokkummaan sabdanneessummaa fi obbolummaan akka hin dagaagneef sababa ta'eeraa jedhan Yuunivarsiitii Dambidollootti barsiisaan saayinsii siyaasaa fi hariiroo idil-addunyaa gargaaraa Piroofeesaraa Darajjee Xilahun rakkoo kan furuufis seenessa waloo akka dagaaguuf hojii mootummaan hojjetaa jiru gaarii ta'us ammallee cimee itti fufuu qabaa jedhaniiru. Hawaasa biyyattii gidduu ammallee hojiin dippiloomaasii akkuma biyya alaatti hojjetamaa jiru. Hawaasa idil-addunyaa wajjin akkuma hojjetamaa jiru biyya keessatti hojjetamuu danda'uu qaba. Hawaasa lammoota gidduutti dhaabbilee amantaa gidduutti hojiin dippiloomaasii hojjetamuu danda'uu qaba. Kanaaf uummanni biyya kana gama amantiitiin, gama aadaatiin, gama dippiloomaasiitiin obbolummaa malee diinummaa akka hin qabne hubannoo uumuu danda'uu qaba. Siyaasaan almost hawaasni kamiyyuu tokko ta'uu hin danda'u. Garuu dhimmoota tokko ta'u irratti uummatichi akka waliin dhaabbatuuf hojiin dippiloomaasii hojjetamuu danda'uu qaba. Amma sadarkaa wal hubannaa amma jiru kan durarra fooyyee qaba. Akkamitti akka dhimmoota wal irratti hirmaachuu akka uummanni qabu. Dhimmoonni waloo maal akka isaan ta'an adda baasee hubachuu irratti rilaatiivlii amma ilaallee sadarkaa gara jedhamu hojjechuun danda'ama. Gaaffiiwwan eenyummaaf diinagdeen wal qabatus rakkoo walitti bu'iinsaa ta'aa turuu kan yaadachiisan gargaaraa Piroofeesara Darajjee Xilahun kana furuuf immoo uummattoonni biyyattii dhimmoota waloo irratti ejjennoon yoo dhaabbatanidha jedhu. Rakkoowwan irra iddoo adda addaatti uumamaa jiran kana yoo ilaalle baay'een isaa rakkoo diinagdeedhaan kan wal qabatu, rakkoo gaaffii eenyummaadhaan kan wal qabatanii, rakkoo fedhii dhuunfaadhaan kan wal qabatanii hedduu isaanii jiru. Kun hundumtuu kan inni deebii argatu uummanni biyyattii wantoota waloo ta'e irratti yoo ejjennoodhaan waliin dhaabbatedha. Gaafa sana rakkoo nama walitti iddoo adda addaatti gama siyaasaatiinis ta'e gama dinagdeetti walitti nama buusan kun hafuu hin danda'u. Kanaaf biyyoota Awurooppaa hedduu isaanii yoo fudhannes muuxannoo kana qabu. Walitti bu'iinsa isaan biras tureera, isaan keessas tureera. Garuu walitti bu'iinsa sana akkamittiin fudhatanii dinagdee isaanii guddisuu keessumaa birmadummaa biyyaa irratti, misooma irratti, waliin guddachuu irratti dhimmoota waloo ta'an irratti uummanni biyyattii ilaalcha wal fakkaatu qabaachuu danda'uu qaba. Ejjennoo wal fakkaatu qabaachuu danda'uu qaba. Rakkoon waloon akka furataniifis hawaasa hangeessuunis murteessaadha jedhu. Gaafa walitti bu'iinsi uumamu mootummaan gahee mootummaa kan mataa isaa hin qaba. Garuu uummaticha kan aangeffamuu qabu, uummaticha kan itti gaafatamummaa itti kennamuu qabu waan ta'eef uummannis gahee isaa akka inni bahuu danda'u. Uummanni akka inni gahee isaa bahu gochuudhaaf uummata qixa sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Uummanni gaafa inni gaaffii dinagdee gaafatu, gaafa inni gaaffii eenyummaa gaafatu sirrii gaafatee gaaffii deebii argachuu qabudha jedhanii yaaduudha. Hariiroo gaarii fi waldhageettiin akka jiraatuuf mootummaan walitti dhufeenya hawaasaa waliin qabus cimsuu qabaas dhaamaniiru. Abbaan furmaata uummata ta'uu danda'a waan ta'eef ammallee uummata wajjin hariiroo cimaa uumuun barbaachisaadha. Uummata wajjin wal hubachuun barbaachisaadha.